نما واقعي وكم نجان صفاته منذ ما كان يفاتو كم نجا جرت أبو إيه سبب ماتينا كم الحمد لله درنا الحمد لله كس جابر ولا ست تولي ربو دا ماتين نجا نجا فوني فا أكمل فوري في إن بقت تاجرتا أكم بقول نانكون إيه كا يسوع سنتنا ماني وان تبين غير بقول تاني سنام بقول شيء سيدا سكاليسا أما تو بقى فرقته فريدا والله نجا هجين نجا الحمد لله دريني بيجلا كم نما تطول بقى ما شاء الله إن بدل تربان كنت قافة مي جياجي خايجا ولا رجينه إيه أنا سبدا والله إني كنا رنجلو أيه تكو هجي لنا بيزي تا كان مكانت دمالي وام برامج بريدا دا مي واي إلما كنا رتياسوينو إلما ركون كابو مواز بريدا دا واقعيون إلما توكو كابو إلما ندو كابا galatomi ilma ko kan ittiin jedhe yesus qofaadha malee ilmaani fakkeenyaaf hundumtuu uumama isaati hundumti keenya uumama isaati waan ilma jedhe ko kan ittiin jedhe garuu isa tokkicha okay ayyee ragaan sii kan keessa qofan ta'in wangeela hin qabda nan qabe faarfannaa torba lakkoofsa lama baasame waa'ee yesus irraa somna moo kakumoo faa keessaa somna wal waalaa kan dhoofne laa ilmuma waan jedhamu kana ka ilma waaqayyo ilma godhate hunda jechuun maaso waanuma ilma wangeelumaa miti kun Muhammad fayyitanii sanoo sagaleedhaan ayyee faarfannaa beeku faarfannaa lama lakkoofsa torbaan qa 8 faarfannaa lama galatoomsh nama waaqayyo kana naan jaaladhaa bar hin fudhata wangeela innini faarsaa daawwiti midire faarfannaa lama torbaan qa 8 dubbise haa dhageessu biyyi lafaa Muhammad nu hordofaa isin dhaggeeffadhaa ani mooticha seerrata waaqayyoo himuufan jiraa jedha ani mooticha seerrata waaqayyoo himuufan jiraa jedha eewutu irraa dubbachaa jira hiikkachaa deemnaa daawwituutu ofiirraa dubbachaa jira daawwituutu ofirraa dubbachaa jira ayyee ani mooticha seerrata waaqayyoo irraa himuufan jira innis ana atis ilma kootii ana arraansi dhalchee ana kadhadhu anis tapha hundumaaf karaa kee akkan godhattuuf lafti hamma andara lafaatittis immoo qabeenyaa kee akka ta'aniif siif nan kennaa jedha. Okay. Eenyu kan arraansi dhalchee ati ilma kootii jedheen? Iddoo kanatti gaa daawwitiif mata duree bakka nama irraa jalqabe kanatti ani mootiidha jedha. Ani mooticha. Hin beekna san bira kuti. Ani mootichi jechuudha kun eenyudha? Daawwiti mootichi mayya daawwiti. Ani mooticha eeshin. Ani mooticha seerrata waaqayyoo jedha ilaalam. Seerrata waaqayyoo himuufan jiraa jedha. Seerrata waaqayyoo himuudhaaf jira. Eeka haa himu maal jedhe itti fufi 8 sana 8 irra naa dubbisi maal jedha 8. Ana kadhadhu jedhe. Anis saba hundumaaf karaa akka godhattuuf lafti amma andara lafaatittis qabeenyaa kee akka ta'aniif siif nan kennaa jedhe. 8 irra dubbisin jee bar. 8 man dubbisaa jira. Dubbise jee. Okay torbarra. Okay eenyu dubbachuu jira eenyutu ani arraansi dhalchee ati ilma kooti eenyu jedheen. Gararraa kanatti illee fakkeenyaaf kunoo. Laa ilaaha illallah. Kan itti dubbatu waaqayyo irraa dhagaata. Fakkeenyaaf raajii miti. Ogummaa qaba waaqayyo irraa dhagaa jira sagalicha. Daawwit raajii moo raajii miti? Daawwit raajii haa ta'uu malee waaqayyo irraa dhagaa jira miti.
Raajii moo raajii mitiin sin jedhe. Raajiidha malee. Goobas walii galte raajiidha. Raajiin dubbii waaqayyo irraa dhagaa moo seexana irraa dhagaa? Waaqayyo irraa dhagaa malee. Okay, seexana dhage. Eenyutu gartee ani gartee ati ilma kooti ani harraan si dhalchee ana kadhadhu eenyu jedheen. Waaqayyotu Daawitiin jechaa jira. Goobas ati ilma kooti harraan si dhalche jedheen miti. Ayyee. Daawit ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyooti miti. Ilma waaqayyooti hundumti keenyayyuu. Goobas Yesuusoo. Yesuusis ilma waaqayyooti. Goobas ilma waaqayyoo hangafaati moo ilma waaqayyoo quxxusuuti? Galatoomi ilma waaqayyoo isa jaalatamaa isa eenyumaan hin morkamneedha. Isa eenyumaan hin jinneedha. Sababiinsaa sababasaa san siin hin jenne san hin jenne san hin jenne. Qoiqa muwaas laa waan asin jechaa jiru na dhaggeeffadhu. Sababiin isaa kuni fedha foonii feera dhiiratiin dhalatan. Waaqayyo haa'uu malee. Kun garuu hafuuraan uumame akka isaatitti kan uumame waan hin jirreef waan jedhe Yesuus hangafa jedhamee waamama malee utuu jedhamee waamamu. Waan jedhe si gaafadhee bara eenyutu ilma waaqayyoo ta'e dura dhalate Yesuus moo Daawit? Yesuus. Ragaa naa kenni Daawitii fi Yesuus kamtu dura jira dhalate? Eenyu naa kenni? Daawit Abrahaam as jira moo Abrahaam as jira? Naa kenni Yesuus fi Daawit kamtu dura jira? Qoy galatoom. Ana san sin gaafanne. An san sin gaafanne. Waa'ee Abrahaam sin gaafanne. Dura naa mika siifan kennaa. La san sin gaafanne. An waan gaafadhe waan raasoo jiru Yesuusii fi Abrahaamii miti. Yesuusii fi Daawit. Daawitii fi Yesuus kamtu biyya lafa dura dhalate? Galatoom sin kennaa qoy. Siifin kan naa hime afaanii naa kan hin jenne ragaa sin gaafanne baran. Ekkoo siifan kenna ragaa sii kenna kan ragaa irratti naasofnu. Dura afaanii naa hime kan yoo gartee Yesuus dura dhalate nan biyyi lafaan hin uumamin dura iyyuu jiraan jedhe. Waan akkasiin hin jenne eenyutu ilma koo jedhamee dura dhalateen siin jedhe biyya lafaa irratti. Dura uumamummaa addaa mika. Dura kan uumame addaa mika. Maqaan kee maali meeti? Maqaan kee eenyu? Maqaan kee sirreessadha. No maqaan kee sirreessaa miti. Maqaan kan kee kamaatiin si baaste kana waan akkana dhiisi. Okay, abdiidha. Abdii ayyee. Abdii waan si gaafadhe sii fi obboleettii tente kamtu dhalate dura jedhan qaama dura dhalate san hangafaan himta. Yesuusii fi Daawit kamtu dura dhalate? Fooniin kan gadi bu'ee kan dura mul'ate foonumaan si gaafadhe. Daawitiidha. Fooniin kan mul'ate Daawitiidha jalqaba. Eenyuuni waaqayyoon dura ilma kan koo harraan si dhalchee kan jedheen dura? Daawitiidhaan jedhe. Goobas Daawitiitu Yesuus dura ilma waaqayyoo hangafaa jechuudha. Aan akkas jedhu hin jiru hangafa kan jedhu hin jiru. Amma afaan keetiin naan jechuutu hin jirtu? Eenyutu ilma waaqayyoo? Okay, raansi deebi'e. Hangafa kan jedhu hin jiru fakkeenyaaf akka seeratti sitti hime malee macaafa qulqulluu irra jiru. Okay. Daawitii fi Yesuus kamtu biyya lafaarra dura ture? Biyya lafaarra turgumii maal qaba bu'aas? Oh my God. Yesuus keessoo biyya waaqarra barsiisu ture moo biyya lafaarra barsiisu ture? Jalqaba waaqarratti jira. Akkasiin hin jenne afaan Oromoo si gala abdii. Yesuus barsiisaa kan ta'e waaqarratti barsiisaa ture moo lafarra barsiisaa ture? Waaqarra yeroo turetti uumaa ture lafarra yeroo turetti barsiisaa ture. Akkasiin hin jenne. Yesuus barsiisaa kan jedhame barsiisaa ta'e lafarratti barsiisaadha moo waaqarratti barsiisaa? Galatoo. Ani immoo siifan deebisaa jira. Waaqarratti uumaadhaan lafarratti barsiisaadha. Okay. Daawitii fi Yesuus kamtu barsiisaa ta'e biyya lafarra dura ture? Daawitis saba duraanii saba Yesuus Kiristoos osoo hin dhalatiin dura barsiisaa ture. Yesuus Kiristoos immoo kakuu haaraa keessatti barsiisaa ture. Ansan hin jenne. Afaan yaa abdii afaan gabaabaa salphaa accir barsiisaa kan ta'e saba Israa'el keessa nama foonii kan ta'e biyya Israa'el keessa barsiisaa ture. Yesuus immoo Daawit. Jalqaba Daawit. Kanaafuu Yesuus isa booda dhufe jechuudha miti? Fooniin isa booda dhufe. Goobas eenyutu ilma kan koo harraan si dhalche jedhamee dura eenyu dura dhalate? Yesuus dura dhalate moo Daawit? Daawit. Kanaafuu Yesuus Daawititu hangafaa jechuudha Yesuusiif maashaallah naa deebiste galatoon. Hangafa kan jedhu jiru la fooniin hangafuu danda'a. Fooniin hangafuu danda'a. Uumadha Daawitu iyyuu Yesuus uume hin beeku. Wanta ati baruu qabu. Maal Daawitu uume bo? Okay.
Yesuus Daawiti qofa. Yesuus tuumem. Okay, Yesuus qofa. Ati ilma Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti miti? Ilma Waaqayyooti. Yesuus ilma Waaqayyooti ilma Waaqayyooti miti? Ilma Waaqayyooti. Obboleeyyan isin. Yesuus harmeen isaa Maariyaam harmeen teetoo haa ta'u. Waan barbaadde haa ta'u nuti yoo foon tokko fakkeenyaaf Maariyaam isaa ta'u Maariyaam ta'uu isaa baatu. Yaan jedhe harmeen no ta irraa dhalatte Maariyaam immoo harmee teet irraa dhalatteeti. Akkasii osoo hin taane karaa hafuuratiin malee karaa foonitiin Okay, karaaf ammas Yesuus Kiristoos nama foonii ta'e eenyurraa dhalate? Nama foonii ta'e Maariyaam irraa dhalate. Ati nama foonii taate eenyurraa dhalatte? Haadha koorraa hin dhaladhe. Takkaa miti haa obboleeyyanii miti isin. Takkaa miti. Akkasiin jedhame yaani fooniin osoo hin ta'e ilaala akkasitti hin yaadin isin jedhame fakkeenyaaf barumsa kee keessatti barumsa gaagaa barsiisaa jirta. Akkasitti hin yaadin jechuu barbaade tanani otoo beektuu wallaalaa of hin godhin. Lala singon amana deebiste. Okay. Daa'imni sibiraa iyyuu kun daa'ima eenyuti? Kan kiyya. Dhiira moo dubartii? Dubara. Gobas. Waaqayyoon intala dubaraa ni qabaata akka ta'eeti? Akkam? Akkas. Akkuma ilma dhiiraa qabutti intala dubaraa ni qaba? Inni sagaagalle. Sagaagalee dhalche Yesuus? Eenyu? Yesuus sagaagalee Maariyaam irraa Waaqayyo dhalche? Garaa rabbii waan barbaade hojjechuu waan danda'u waan ta'eef sagalee dhangala'aa ishee keessa bulche garaa ergamaa Gabrieliitti dhaqee sagalee garaa ishee keessa bude. Eenyu gadaameessaa san keessatti Yesuus tolche? Waaqayyoodha. Gobas. Yesuus uumamaadhaami? Foonsaa uumamaadha. Eenyutu uume? Sagalee inni ulfina Waaqa irratti gate santu uume. Kanaafuu Yesuus uumamaadha jedhime? Maal akka uumamaa ta'e hin beektu ati uumadhaa jalqaba uumadhaa ergasii uumame. Okay. Ati uumaa kana waaqessu jirta moo kan isa uume waaqessu jirta? Galatoomi amma uumadhaa inni jalqabumaayyuu uumadha. Maal immoo uumamaadha naan hin jenneeti? Uumama jechuun fakkeenyaaf namni tokko gaafa namarraa dhalate uumamaa jedhama moo eenyu tolche? Eenyutu dhiira godhee qaama saalaa tolchee ija tolchee gadaameessa keessa tolche eenyu Yesuus? Yesuus sagalee ture sagaleetu foon uffatee jira macaafa qulqulluun abaluutu tolchee waan fedhe uffattu sibiila hin uffanne atilleen akkasumatti foon uffatte gadaameessa Maariyaam keessatti eenyu Yesuus dhiira godhee isa gabbaase? Sagaleedhaa jedha sagaleetu foon uffatee jira macaafa qulqulluun. Sagalee akkamsa? Jalqaba sagalee ture sagalichi immoo foon nama foonii ta'ee guddoo buufatee jira macaafa qulqulluun. Okay, sagalee san nama foonii kan tolchee gabbaase eenyu? Sagalichuma jalqaba ofuma isaatti kaa uummataan jalqaba sagalee ture waan guma gochuu danda'a. Okay, foon sirra jiru kana eenyu sirratti uume? Anarratti moo? Yesuus. Yesuus irratti foon eenyutu uume? Ofuma isaati wanti sadaan keessumaatti jiran kumas. Ragaan akkan. Maal ta'uudhaaf? Raga foon akka ofii tolfate. Ati kun amma yaada mataa gadiitti nama ergamoota waaqarraatu akka inni uume siifan kenna. Ergamoota waaqarraatu akka inni uume. Anwa sawaan sanin si gaafadhan ergamoota raasootu ilma Waaqayyoo raasoo jira. Okay, si gaafadhame Yesuus ilma Waaqayyooti mi? Amma sirma deemee si gaafadha. Okay. Okay, inni ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Galatoomi. Foonsaa ilma Waaqayyoo jedhamee waa uumamaa hafuurri isaa Waaqayyoo jedhamee. Aboo foon irraa foonuma foon re'eetiin foon nu fixee foon nyaachaatuma foonuma kana jecha sibiila jedhame yeroo takka firaa dhiisi foon jechaan sigaraa ga'uudhaaf macaafa qulqulluu hin dabsu bumaal sigaraa ga'uudhaaf macaafa qulqulluu hin dabsu waan macaafa qulqulluu dubban jiruun dubban. Afaan Oromooti dhaggeeffadhu abdii Yesuus kadeemu kun nama foonii dhiiraa miti akkuma keetii dhiira akka keetii harreeda qabdu kanaami. Okay, dhiirri kun waaqa moo ilma Waaqayyooti? Waaqa. Harreeda qabu kana dhiira kana gartee qaama saalaa qabu kana waaqessita. Walitti madaalin ofii keetiif Yesuus walitti madaalin dogongorin. Dhiiraan Waaqayyoon dhiira? Obboleessa koo waan barbaade haa ta'u anaa fi isa walitti madaalin haa ta'u ani waan wangeelaan si gaafadha malee waan wangeelaan si gaafadha. Miila miila isaa jala ta'uu hin danda'an. An waan siin jedhe maal gootaa miila isaa jalatti ati isa wal argita waan jedhe Yesuus dhiiruma akka keetiitii miti ni amantaa?
jalqaba dhiira eeyyee dhalateera siin jedhee maara deddeebite Okay. Okay, 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 okay. Ayye. Yesuus Kiristoos erga waaqarraa gadi dhufe nama laal nama Akka jiru wangeelli asirrii akka jiru wangeelli Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 13 akka jiru ilma namaa isa waaqarraa gabbee jedha. Waaqaa gabbee moo namaa gabbee? Namaa gabbee moo waaqarraa gabbee? Dhaggeeffadhu gurraan nama dhaggeeffadhu ni yini dura abdii. Anu siin sirreessu jira maal waa sirreessitaa miti afaan oromootiin siin sirreessu jira. Akka jiru wangeelli Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 13 lakkoofsa meeqaan siin jedhe? Lakkoofsa 13. Ilma namaa isa waaqarraa gabbee malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe. Waaqaa gabbee moo ilma namaati? Ilmi namaa san eenyu kan gabbee? Galatoom. Ilma waaqarraa gabbee. Akkasin jedhu afaan oromoo dhaggeeffadhu ammaa sanaan si deebi'a. Ilma namaa isa waaqarraa gabbee sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedha. Eenyu kan waaqarraa gabbee? Eenyu kan waaqarraa gabbee? Ilma namaati moo waaqaa gabbee? Ilma namaa ta'e gabbee. Eessatti ilma namaa ta'e? Garaa durbee Maariyaam keessatti. Waaqarraa jedhaa bar garaan jiru. Sirrii. Waaqarraa kan gabbee waaqa moo nama? Waaqummaa isa waaqarratti gatee dhufe. Hin jedhu dubbisi wangeela akkas. Wangeela boqonnaan isa kana dubbisi. Dubbisi wangeela boqonnaa 3 dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 waan Phaawulosi dubbii Yesuusin sitti himu jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dubbisi. Iddoo ati barbaadde bichaan bitaa bu'aas mee waan tokko si gaafadha. Nama quraanarraa fakkeenya akkuma mee dura hin fudhattu ani wangeela kee fudhachuu didde quraana kiyyan fudhattu dha'i jalaan maal ani quraana kiyya maal bidaa miti. Atis fudhachaa jirtu akkam godhu. Waan jedhe naaf iddasan mee takkituma tana fudhadhu dura ilma namaa waaqarraa gabbee moo waaqarraa gabbee? Ilma waaqarraa gabbee. Akkas hin jenne wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 mee baasi Mahammadoo kiyya mee akkuma jedhu jara kana mee ilaala baasi ijaan agartaa qoy guddisi Mahammad of guddisi. Dubbiseen jira Muaz Shigiree lama. Hin dubbisne osoo dubbiste kan nan rakkistu. Shigiree lama amma bu'a obbummaa zangaraagaa osoo hin ta'in ani uumaa koo isa na uume garaagaa malee obbummaa abdiidha. Okay. Meka Muaz. Wangeela ni boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Qaceelloon laali abdii. Nan laala. Dhaggeeffadhu yemma. Ilma namaa isa waaqa irraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane. Goobas eebbifame. Sir Ameen. Abdii. Oyye. Ilmi namaa kan waaqarraa gad bu'e sana eenyu? Yesuus. Nama moo waaqaa gad bu'e? Nama ta'ee gad bu'e. Goobas nama jedhime Yesuus waaqaa miti. Yesuus biyya lafaa irratti nama aangoo waaqummaa qaba. Akkas hin jedhu biyya lafaa hin jenne boo uummanni kun ammoo akkami yaa akhi? Biyya lafaa kan jedhe jira maal ta'e namichi kun? Dubbisi bakka wangeela bakka ammaan si bane kana dubbisi mee atummaan dubbise. Dirqama bakka san dubbisuun? Dirqama keetiin dubbista yaa sagalee waaqayyooti yaa'i. Dirqama naan jedha. Dirqama bakka san? Dirqama dubbisuun? Laakiin dirqamni nurra jiru dirqama Yesuus nurraa kaaseera. Aboo dubbisi wangeela kan itti amantamutti amantu. Guutummaan guutuutti bakki na dhiisu hin jiru. Macaafa qulqulluu. Okay bakka tana fudhatta bakka nama si kan taa. Hundumaa nan fudhadha. Okay ilma namaa waaqarraa gad bu'e malee waaqaa miti jedhime. Ilma waaqayyootitu waaqarraa gad bu'e. Hin jedhu akkas hin jedhu. Akkas hin jedhu maa kijibda. Waaqayyoodha ofuma isaatiif waaqayyoodha. Maa kijibda abdii kijibni kun hin barbaachisu. Wangeelis dura jira bantee dubbisi mee. Abumaas. Dubbisi. Dubbisi. Abeet. Abumaas. Ayyee. Amma maa tokko sitti ma. Dura fudhadhu kana laala kana fudhadhu yoo kana fudhanne akkamitti si hojjaa saawun hin rakkisa. Oiga akka gulumaatti si waa sitti ma. Ayyee. Waan tokko akka ati barbaaddetti hiikamamoo quraanni akka ofiisaatti barreeffametti akka jalqaba barreeffametti akka ati barbaaddetti hiikama. Hiikamee jira waan hiikameen hin didu waan hiikameen didu wangeelli dubbisu jiru kun afaan oromooti moo maaraati. Fakkeenya tokko sii kaasa ishee. Fakkeenya tokko sii dubbisa ishee.
Yoo ati isa kana naa dubbiste dhugaa rabbi yoo isa kana naa deebiste ani sana siifan deebisa. Kana dura deebis kana fudhadhu achi booda kan achi no fudhadhu kana dura. Wayya Muaz. La wayi fasin jedhu dhugaa rabbi sin deebisa. Mata duree ani mata duree jijjiir. No. Ani fudhanne ani fudhachuun dinne fudhadheera. In fudhanne na dhaggeeffadhu. In fudhanne. Maaliif? Ilma namaa waaqarraa gabbu'e malee waaqaa miti jedhi. Ilma namaa waaqarraa gabbu'e malee waaqaa miti jedhi Yesuus. Yesuus Kiristoos waaqa dhugaadhaa nama dhugaadha. Maal taate namicha kana? Deem nageetti hin fudhattu deem. Deem daa'ima guddisi deemi. Intalatee guddisi waaqayyoonis Yesuus haa guddisu ilma isaa. Ameen. 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 Mee fakkeenya tokko sigaa waan na dhibee ishee amma gara quraanaatti na fudhadhu too. Mee waan naan galle naa deebisi. Maal quraan wangeeluun siin galle quraanni maal sii gala quraana dhiisi. Adeellam fakkeenyaaf waan naan galle tokko na barsiisuun qabdu ati asirraa eegamu na barsiisuudha mi. Boqonnaa tana bantee jirtaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 bantee jirtaa. Amma quraana barsiisi dhiisi. Anamma maal beektaa amantii dhugaan barbaada waan ta'eef quraana irraa na barsiisi. Okay si dura wangeela kana boqonnaa tana naa dubbisi bakkuma sana amma bakka bantee sana. Dubbiseera. Dubbis amma dubbis. In dubbisne dubbis amma dubbis. Dubbis. Ol baasee diinish. No wangeela keetira dubbis. In baasi Muhammad. Meeqa. Kudha sadii. In yaadu taafuran qabdu yoo afura qabaatte mee siin laala dubbisi. Kudha sadii meeqa. In janna siif inni muuli yeroo dhibbata kanaafuu qalbiin ta'e. Sadii kudha sadii. Dubbiseyyee suuta qaal baqaal suuta kan suuta dhaggeeffadhu hojii irraan jira. Ila bayeecha godina dhaggeeffadhu sirriitti gurra kee qarra godhi tolaan hogganani wangeela irraa dubbisu. Eshi ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee kana malee omtuu gara mirga waaqatti oli hin baane jedha. Okay, amma si gaafadha. Ilma namaa gabbu'e moo waaqaatu gabbu'e? Galatoom. Galatoom naan jedhin deebis waan si gaafadha. Nama ta'ee gabbu'ee sin jedheemu. Akkas hin jedhu. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e malee jedhamoo waaqaatu gabbu'e? Ee hojjechaa jira kana. Abo quraana jechuu jira quraana. Quraana. Quraana miti. Ee hojjechaa jira sagalee kana. Abu Muazi. Adeellam macaa qulqulluu kana eenyu dubbachaa jiraan jee. Yohaannis dubbachuu jira. Yohaannis tu ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e kana jedhamu jire. Ni kijibe Yohaannis. Sirrii jedhe ilma namaa ta'e gadi bu'e Yesuus. Okay. Siitu Yohaannis siitu sirra Yesuus beekamoo siitu Yohaannis sirra beeka Yesuus. Adeellam maarree maaltu ta'e ilma namaa ta'e gadi bu'e be. Okay. Ilma namaatii gabbu'e jedhime. Ilma namaa ta'e gadi bu'e sirriidha. Ta'een jedhu ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e jedha. Ta'een jedhu ilma namaa gabbu'e jedhime. Ilma namaa ta'e gadi bu'ee jedhe kunoo ammas ilma namaa ta'e gadi bu'ee ilma namaa ta'e gadi bu'ee ilma namaa ta'e gadi bu'ee. Hin jedhu akkas hin jedhu. Akkam jedhare. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e jedha. Ilma waaqayyoos ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedhu. Akkas jedha ilma namaa ta'een jedhu ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e jedha. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e. Ilmi namaa san eenyu? Yesuus Kiristoos. Yesuus ilma namaati jedhime. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti waaqarraa gadi bu'e. Baay'ee nageetti. Fitadde Muhammad fitadde hojjettiin deebi'a. Eeshi galatoom fixatteerta egaa fi tokko naa deebisu ustaazonni hundumtuu naa deebisuu dadhabanii Muaz. Ustaazota baay'een gaafadhe siigalee namoota wajjin haasa'uu nan barbaada. Mee kan kee kana Muaz. Hojjettiin deebi'ee boone wangeela fudhachuu diddeen hin danda'u si hojjaasaa wallahi. Mee maalona dhugaa rabbii mee maal dhabeetta mee ustaazota baay'een gaafadhe. Hojiin jira. Laa sodaatee baqatee laal baqatinga. Sodaatee naan jaasa sodaatee.
Hin baqatiin Maa kan suuraa sodaate? qabda yoo ta'e. Maa sodaatiin Waan hin jedhaani. sirriidha yoo ta'e naa deebisi. Naa deebisi akkuma Waan wangeela haasawa. irraa eenyuutti garuu. Gurba quraana sodaatiin aan jedhin ka maali kijibni kun abdii. Inni namaa ibsi naa deebisi kan. Naa deebisi ustaazota kaantu gaafadhee dadhabee naa deebisuu dadhaban. Namni si deebisu dadhaban jiru dhiisi. Wangeelaan fudhattu ati wangeela kee diddee. Ishi Wangeela keetiin wangeela fudhattu. fudhadhu quraanaan fudhadha quraana irraa naa deebisi. Maan akka kijibdaa wangeela osoon guyyaadhaan maan akka kijibdaati. Maaf kijibda wangeela irratti? Namichoo waan si geejjibe Maal qabu geejjibe? si sirraa fudhadheera amma naa gale sirraa fudhadheera naa Laal fudhachuun hin fudhan akkana jedhe dhaggeeffadhu yoo kana na dhaggeeffadhu guddaa sirra guddaa mi baran guddaan jedhin waan siin jedhe dhaggeeffadhu ka wangeela kan keetirra kijibdu wangeeluma keetirra kijibdaati wangeela keerraa hin dhoowwu jira baran Maal jedhee kijibe? Mee waan kijibe? ilma namaa gabbu'e jaamoo ilma namaa ta'e gabbu'e jedha. Ilma namaa isa waaqarraa qabu. Okay goobas amma sirri dubbatti ilma namaa gabbu'e malee waaqaa miti mi Ilma namaatu gadi bu'ee ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e. akkas ilmi namaa sana eenyu Iyyesuusidha. Yesuus nama malee waaqaa miti jedhime. Iyyesuus waaqa malee namaa miti. Deem kijibdu. Hin kijibne waaqa ta'uu isaa siifan kenna ragaa. Maal ta'e? Ndee? Maal ta'e namichi kun? Ndee? Akka ati barbaaddeettan sii dubbisa moo akkanuma biyyaa barbaaddeetti malee? Akka macaafni qulqulluun dubbatutti malee? Sirreessa maaf haala dubbista ilma namaa gadi bu'e Yesuus ilma namaati kun maas dabbare. Maal la dabbararee haqa jiruun dubbadde Yesuus Kiristoos ilma namaa waaqarraa isa waaqarraa gad bu'eedha mala. Waaqni sun echa dhaqee ishii. Ishi mee ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedhe. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedhe Yohaannis. Mee ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedhe. Waaqarraa Yesuus Kiristoos ikkoo namaam yeroo lafa turetti nama guutu. Ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedhe mee. Maal jette? Ilma namaatu waaqarraa gadi bu'e jedhe mee tanuma jedhe. Hin dheeressinii. Wayyo. Kaayyoo kechan hin beekna as dhiisi dugda duubanuu hin beekna. Yohaannis jedhee bisanuu ustaaza salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Barabatullaahi. Yohaannis immoo Yesuustu jedhe gaafadhaame kana dubbii kana Yesuus immoo Yohaannistu dubbateedhaame. Yohaannistu dubbate. Ishi jedhe mee waan Yohaannis jedhe. Yohaannis islaama miti. Yohaannistu dubbate. Jedhe Yohaannistu dubbate. Akkamitti kudhanirraa kaasee dubbisime. Ani dubbadhu jedhu amma sirra deebi'ee. Yesuus Kiristoos isa waaqarraa gadi bu'e isa jireenya namaa laatu isa dhala namaatiif jireenya laatu. Qoyyan kan hin jedhu Qulqullicha samaayiidhaa dhufe qulqulluu waaqayyoo isa samaayiidhaa dhufe. Nam tokko na wajjin haasa'a. sirreessa. Oyye Yohaannistu dubbate jettee dubbii kana. akkas. Ilma namaa isa waaqarraa gad dhufe malee wantuu gara waaqaatti ol hin baane ka jedharu kun Yohaannisi. Eegaa Yohaannistu wangeela Yohaannistu irraa dubbachaa jira. Waan dhaga'ee dubbachaa jira. Lakkoofsa 10 dubbisime 10 irraa kaasee dubbisime. Maarraa jiraatu rakkinan qabu eenyu abbaan sagalee kana barreesse eenyudha Yohaannis mini. Lakki ka jechaadhu jecha kana ka jedhe Yesuus immoo Yohaannistu jedhe. Kan barreesse Yesuusidhaas kan barreesse Yesuus osoo hin ta'in Yohaannisidhaas hin jedhe. Ka barreesse yoomsii jedhe ka dubbate dubbii kana eenyu dubbate siin jedhe. Kan dubbate Yesuusidha kan barsiise Yesuusidha. Kanaafummaa Yohaannistu dubbate ture. Hin barreesse kaa Yohaannistu dubbachaa jira mirraa. Yohaannis hin barreesse malee maal dubbate ka dubbate Yesuus jedhe. Kaanuma kaa fakkeenyaaf amma barreeffama kana ilaallee dubbachaa jirra mi. Kanaafuu Yesuus ilma namaa isa waaqarraa gad dhufe gaafa jedhu ofiin jedhaaraami. Duuba maaliif hin fudhanne re'ati inni ilma namaati ani ilma namaa jedhaa jira ofiin. Ilma namaa waaqarraa gad dhufe jechaa jira.
Yooma fudhachuu dide Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra turetti nama yeroo amma immoo waaqa jalqaba waaqa dhumni isaatis waaqa. Waaqa akkamitti ta'a ilmi namaa waaqni nama immoo waaqni ilma namaatti sibiilatti waaqni. Galatoomii akkamitti waaqa ta'a jedhii too bifa ogummaatiin na gaafadhu siifan deebisa. Waaqni ilma namaatti waaqni ani namaa miti jedhama. Galatoomi sagalee sun nama foonii ta'ee nu gidduu waan buufate wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti sagaleen nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha macaafi qulqulluun. Ittiin mormuu hin dandeessaa rabbiin mormuu hin dandeessaa. Waaqatu nama ta'e. Akkasii nama ta'ee nu gidduu buufate. Isa malee waaqni kan biraa hoo jira? Isa malee waaqni kan biraa hafeera? Waaqa nama ta'e kana malee waaqni kan biraa hafeera sirreessa. Dandeettii qabdaa waa deebisuudhaaf. Deebisi kaati waaqa suma samiif dachii uume kanatu nama ta'e dhufe. Eeyyee macaafa qulqulluu dubbata.